Kuffis. Kuffisin sin jedhe qabi duubaan ofitti qabi. Fata duubaan gori. Hafuura hamaa cimaatu jira. Warri mee calliftanii abdii raggaasaa nu qoratamuu qaba. Amantii keenya akkas godhe amantii keenya tuqe jettan tokko mee na dhaggeeffadhaa macallisaati. Namni waan fedhe waan barbaade waan yaade gochuu danda'a. Gatii cubbuu inni hojjechaa jiru kan kaffaluuf waaqayyoodha malee nama miti jechuudha. Eenyutu abbaa firdii sin godhe? Dura ofii keessan sirreessaa warri keessaa afuuftota warra keessaa dadhabaa jira. Raajiitiin afuufan, soban, saaman, ejjan dadhabaa jirra. Warra milikkita inni amma ittiin hojjechaa jiru kana inni isaanii nakkeessaa jira. Warri sobanii wangeela da'oo godhatanii balleessaa jiran kana dadhabne. Kanaafiyyuu abdii raggaasaa homaa nu goone isa hin dadhabne nuyi warra keessaa dadhabaa jirra. Kanaafiyyuu dura gattaati macaafa dubbisaa. Namni waan barbaade gochuu danda'a. Namni waan barbaade dubbachuu danda'a. Diraamaa barbaade hojjechuu danda'a namni. Kanaafiyyuu amma siniin galinitti callisanii afuma hin haasa'inaa hin iyyinaa. Dura of sirreessaa. Warri wiigii hidhatanii waldaa kee ciiftan waldaa keessa hidhatan sanbata guddaa. Warri sanbata guddaa ta'u guyyoota sagantaarra deemtanii wiigii eegee fardaa fuutanii mataarra kaa'achaa deemtan. Chaappaastii jettanii hidhii keessanitti dhiiga boxoxxanii raajiin immoo amin deemtaa hin milkooftaa hin guddattaa sin jedhee sitti raajuu hin goyyoominaa. Eessayyuu hin geessu. Eessan geessu dhugaan sittama eessayyuu hin geessu. Waaqayyo kan inni barbaadu sirraa maal barbaadaa jedhi yaadde. Guddachuu mitiitti tarkaanfii tokko hin deemtu ati. Sababiin isaa wanta waaqayyo irraa barbaachisu raawwachaa hin jirtu. Of kuuluun keessan hafuura qulqulluudhaan haa ta'u jedhamee barreeffamee jira. Calliftanii ofuma akka nama gabaatti fiiguurra taa'anii of ilaaluun gaariidha. Waaqayyo maal barbaada? Waaqayyo naannoo maal barbaada? Jedhamee yaadamuu qaba. Har'a yoo nama isinitti dubbate waldaa dhugaan keessa jiru keessa dhaquu hin jaallattan, dhaquu hin barbaaddan, gurdii hin barbaachifne, qamisii hin barbaachifne uffattanii qaama keessan qaama saalaa keessan mul'isa handhuura kee mul'isa. Warroonni waaqayyo maal naan jedhachi gara raajiitti fiidduu ofumaa fiidda malee milkoofuu hin dandeessu milkooftoti. Milkooftaa guddattaa Ameerikaadhattaa siin jedha. Boollaan nannaquu gaafa sana milkaa'u miti hin natta garuu birrii keetiin natta malee isaatu birrii isaan si argamiti hin deemta garuu jireenya barbaraa argachuu hin dandeessu. Kaayyoon kiristaanummaa maanni jireenya barbaraatti galu. Kaayyoon kerraa maanni Ameerikaa deemu Kanaadaa keessa deemu. Raajiin akka nama kuwaasii afuufuutti si afuufaa jira si paampiyaa jira. Garuu ati hanqina keessatti yoo si danda'ame lama faa yeroo kan barbaaddu meeqatu jira. Gaa'ela kee hiittee kaatee waaqayyo gaa'elan si kenna gaafa jedhu ameena talu taalte gaa'ela tokko hiitteetu lammataa fi mataa raastaa jechuudha. Kun immoo barreeffamee hin jiru. Kanaaf iyyuu warri ofumaa calliftanii kiristaanummaa maqaadhaan beektan dhugaasaatti amanaa deema. Kanaan ala ofumaati akka nama kuwaasii kubbaa miilaa ilaaluu fiiguutti mana deemsifiitti fiiguutti waldaatti hin fiigina. Hojii mataa keessanii hojjedhaa malee jechuudha. Hamma siin galletti ofumaa deemta. Jaamaan jaamaa yoo geggeesse lamaanuu wal fudhatanii bowwaa hin lixanii reedhe waa ergoon. Wangeellis immoo akkasuma jedha. Wangeellis hin jedha. Jaamaan jaamaa yoo geggeesse lamaanuu wal fudhateetu bowwaa lixaa jedha. Kan si geggeessaa jiru jaamaa kan geggeeffamtee ol utaaltee ameenachaa jirtu gaa'ela kan lama barbaaddu jaamaa. Lamaanuun kee maalodha jaamaa. Kanaaf iyyuu iji kee siif haa banamu. Amma hin banamin jira waan ta'eef. Tiifoosoo iddoo tiifoosoon jirutti kan fiiddu. Waan hin barbaachifne hidhii keetti batabbattee nyaara keetti batabbattee yoo barbaadde gurra iddoo 5 6 horattee iddoo 10 horattee waldaa kiristaanaarra kan deemtu maqaa kee hamma kaakaliitti kan si waaman isaanoo qoratanii si waamaa jiru hin gowwoomin. Kanaafiyyuu warra keessaa dadhabne inni hin jedhu.